Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyya keessaa biyya alaa teessaniin hordoftan hundi keessan egaa hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa har'aadhaa durataa tokkummaa qeerroo walloo abbaa umarii waliin gaafii deebii goona jira inshallah keessummaa keenya guyyaa har'aa godhannee sadiyeffannee jirra hagaduma sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa isin jenna qindeessee kan isin biraan gahaa jiru ana boleessa keessan mu'ee caalaadha amma kallatti maan itti sin dabarsa nu faana bu'aa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abba Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagaa fayyaa? Gaarii nagauma gargarillee turre. Hayyoo maatuu miti inshallah har'uma kana nu argamuu keetiif qabamtee duul faadhu sin jenna maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo madda nageenyaatiin akkamiin fayyuma? Galatooma gaa isinis na barbaaddeen dhiyeessuni gaa yaada tokko tokko akka ibsannu yeroo yaada ibsatan. Akkati mee haalli biyyattii amma yeroo ammaa kana irra deemaa jirtu akka isin ilaalaa jirtu sadarkaa kam geesseerti haala kamirra jirti biyyattiin mee asirraa kaam? Egaa haalli biyyattiidha mu'e yaaddoo guddaa kee turre ammaas yaaddoo keessallee baanee odoo hin ta'in haalli xiqqoo haala duraan sodaanne irraa gaariidha. Injifannoon kan ilmaan Oromooti jarri nuti kana dura wanni irraa sodaataa jirru yoo jarri Tigreedhaa kun lolli achitti kan banamu taate amaarri warri bilisiginnaa kun baay'ee ilmaan walloodhaa jibbaa irraa qabu sababii saniin yookiin xaayiralleen yookiin waan biralleen miidhaa guddaa nurraan gaa lolli achitti banamee jarri elleef kun achitti lola xiqqoo sabiirra ta'e jennee sodaa turre. Wanni sunilleen amma wanni irraa irratee jira maaliifiin waraanni bilisiginnaadhaa raahatee jira wanni tokko wanni du'een ka'u waan baqatu malee waan lolaa ragamtan jirre lolli immoo dasee irratti dur daseen ifa qabatamte shawaan harka kenne jechaadha. Jarri baada dasee isheenee kombosa isheenee lolli sinoo qabbanaa hadee midhee yaada. Haa ta'u malee ilmaan wallooti wanni dhaamsa dhaamu yeroo waa ta'anii waa zarafanii yeroo gaangaan keenya ammamtu nurraa kana dura fuudhamee rakkinni ammamtu nurra gahee bilisiginnaa waan nurraan gahe beekanii waraana achirraa deemu kana waraana amaaraa waraana naannoo hundatti buusee inni leenjii ilmaan wallooti qopheesse kana har'a yeroon itti fayyadamanii. Kan biraa immoo Oromiyaa irraa Islaamii dirqamaan duulchifamee biyya san darbe jira warra biyya san darbe san kan baqatee kee dhufe Oromoon kutaa 11 ilmaan wallooti akka obboleessa ilma haadhatti ilaalaniiti gargaarsanis deeggarsaanis du'aanis nu bira dhaabbattutti gamta jiranii ilma Oromoo tokko kan waraana sanitti bilisiginnaa fuutee baqatutti jiru akka kiyyatti harkatti laatuun qabanii meeshaan ammoo yoo darbe gamta biyyattiin galatuu isaanis hin dandeenye meeshaan wallo keessatti hafuu qaba yoo darba biraan gahee shawaroobii gahe isaanuu biyyeeku akka maarii irraa hiikee isaanis dororu waan meeshaa ta'e irraa fuudhan malee ilma namaa tokko akka harkitti hin darbamne waan amaara ta'e immoo aduwwi keenya gamta ta'e bira darbuun qabanii meeshaa argatanis irraa fudhatuun dirqama taha. Kanaafuu wanni Oromoo walloodha asirratti maqaa bilisiginnaatiin waamamutti jirra. Warri hoo mirgeeffate jarri gamtaan hundi dinaggoonne nuyis dinaggaa'uu qabnu waan darbe yaaddatuu qabna yaada. Tole mee yeroo ammaa kanatti hoggaa dhageenyu waraanni immoo qubatee jira qubatee waraanni hedduun gadi bu'ee jira waraanni bilisummaa Oromoos baadiyyaa walloo taate hunda marsee amma magaalaa Kamisee qofatu hafee jira magaalaa Kamisee amma sheennaa irra jiranii kanaan magaalaa Kamisee kana to'atuun inni mala yookaan halkan eddanaa kana yookaan boru kanarratti yoo maal godhuu qaba uummanni keenya dammaqinaan haala kamiin sosso'uu qaba. Kanallee addi bilisummaa Oromoo kaabaa kunis waan ammatti jirtu kana gamta Kamisee naannoo ishii marsee jiru. Jarjaraanis magaalaa keessatti lola bananii namu isaayitu miidhamaa warri amma akka waraanaa kuni ilmaan achiin qabu beeksabii achiin qabu yoo dandeessi lola yoo dadhabees keessaa baafataa. Muuxannoo amma jarri elleef kuni muuxannoo jabaan dasee isheedhaan hawaasa dasee dinaggeejaniiti guyyaan torban tokko bira ta'an jecha dasee isheenudha. Maaliif jennii gaafatamnaan yoo lola meeshaa guguddaan lollee gandi dasee ganta miidhamu tarsiimoon jara baafna jennee turre janii amma isheenan jecha. Ijoolleen teenyalleen yoonni isaanitti dura dhaabbatu kan jiraatu taate ganda isaanii kana dinaggaa'uudha tooftaa ittiin barbaadanii tooftaadhaan warra achi kee jiru taraganii baasuu qabanan bilisiginnaa ta'ee waraana Abiyyi ta'ee
tarsiimoo wayya malee yoo qawwee dhoonnatii sooddoo waa dalanna jedhan ganduma keenya karatu miidhamaa ganda keenya dinaan gahatuu qaban jedhii yaadu. Tole Abbaa Umar galatoomii ulfaadhu amma akkuma ammaan dura deddeebitee dhaamaa turtetti meeshaa nurra kaayametu jira gara amma afaa masnoo kanaan garboota kanaan ammas akkasumatti illee afaa diimtuu kanaan akkasumatti illee afaa mokkooyi kanaan yoo fudhatte afaa wasan qurquriin akkasumatti illee gubbaa waacuu gara magaalaa makkannaa kanaan meeshaa oromootu gadi loggomamee kaayametu jira waan sanoo bifa kamiin dammaqinaan ofirra kan galaana fiigu kana qofa laaloo doon taane kan kaleessa nuyiif wal jaaraa ture nuyiif hidhataa ture nuyiif qophaa'u ture san bifa kamitti hubatuu qaba namni keenya. Kunillee dhugaadha jarri ammaa humnatti dhabee cinqi qabeetu cinqii fanama qabee namni namatti danda'ee namatti sassooyi malee amma halkan takka Oromoo walloo bushuu miti jarri maantu kuni jara kanammoo wanni baay'eetti barbaachisaanu jara kana yoo fursaatti erganne immoo ilmaan walloodha baay'ee kana duraas irratti dhiigni keenya bu'ee irratti dooree amma har'aa nama ta'e nama duraan du'in hin jiru. Gaangaan keenya fursaan tan ammuma fursaan namni magaalaa makkannaa dhabee karaa qorirraa kaasee amma shawaroobiidha. Odoo gaangaa namatti darbuun ta'in gaangaa keenya bakka gaangaan keenya maddugoon nuyi hin teebi'ennu gaangaa keenya har'a dhiyeeffatu fursaa tana dabarsinaan fursaan ammoo hedduun dhuftu jiran takkuma dhufti takka saroo biyyattii ittiin daladde dalagarra oolchite jecha fursaa dhufte tana ilmaan walloodha waliigalatti ofiin dabarsina. Yoo ganda isirratti isinitti qamadee taa'u sani amma ija dhaqanii deebisuun fursaa tana baada immoo mootummaan inni tokko kufee tokko sheene baada inni sun sheene waa dubbatuunis baay'ee barbaachisaadha miti. Fursaa amma wal keessanii sassoohe kana bakka gaangaan keenya jiru gaangaa namaa odoo tuquun tahin gaangaa keenya kabachiisuun fursaan har'aan jedhe odoo of duba mil'an. Tole namoonni tokko tokko gaa jedhu mootummaan egaa kun jigee dura sirna jigsuurra walii haa gallu egaa sirni jigsee gatteenyee marii goonee haqa keenya dhiyeeffannaa jira. Kanaaf maal jettaan ati warra kana jedhu? Wanni marii jedhamuun wanta lagu. Marii namni dukkanootu malee mariitu jira. Fursaa tana keessa bakka xiyya jette san irratti irraa ariitee qabattee gaafa manduggummaan dhufte san achitti eeguu qabda malee gara galee san amma waan amma adabadhee fursaa tana dabarsee manduggummaan gaangaa kiyya argadha hoo jette kuni mala sodaati malee bu'aa takka nuun fidu waan dalagan ammuma dalagu inni du'ees ammuma haa du'u biyya ofiitiif du'e inni hafe immoo seenas qaba biyya ofiitiif kabachiisee biyya ofii gaangaa ofii argatee hin ta'a. Amma har'is waliin gaddaa keessattuu gurbaan suni karaa wallootiin dabarraan qeeroo walloodhaa maqaa jaba maqaa fokkataa nu baasuu jeentan gurbaan walloo keessa Oromoon hin jirtu Wallaggaa keessa Oromoon hin jirtu maqaa isallee na jalaa badee jira namni akkasiifaan zariin isaatu isallee dhaban zarii isaa amma danda'an gaangaa jirurra namni naannoo Amaarri gadi xamadee taa'utti jiru fursaa tana namni har'a hijaaba har'a namni waa si gaafatu hin jiru eenyu akka waa godhe gamtan biyyenne gaangaan keenya mandugoo eeguu hin qabu gaangaan keenya har'a magaalaa makkannaa magaalaa adda addaa biyya qabatamtee maasaan irraa fudhatame deebisanii irratti eeggatu gaariin jedha. Tole Abbaa Umar durataa tokkummaa qeerroo walloo hedduu ulfaadhu siin jenna wani na hafeerra jira yoo jette carraan sii kenna asumaan dabarfadhu. Carraa galatuumi ani carraan naa kennitu tokko wanni jabeessee dhaamu warri wayi hanna jiru warri wayi zarafanna addunyaa hedduu kanatti maallaqana jiru biyyaafis bu'aan fidu. Ilmaan qeerroo walloodha seenaa qabnu saniin dabalaa deemuu qabna namni ilma abbaa darbuu wayyaa jedha waan hannaa dhiiftanii miskiina isin kee jirullee dororuu dhabdanii waraana deemu hoo meeshaa ta'es irraa hiikkatuun fursaa teessanii gaangaa keenyas kan tataa'ee amaarris irraan akkasitti malee taa'u kanaas adda jirtaniin walii dhaamsa gootanii karaa hundaan akka lola gaafa duraa sanitti gaangaan keenya bakka hundaanuu deebi'uu qabaan jira wanni naannoo Amaaraa keessatti nurraa cite malee waan agartan addaa qoofuu nu maalii fuudhu bu'aa takka nuun qabu waan dhiiratiis dhiirti immoo haqaan amma Tigreen tun haqaan loltii najjaati warri haqaan waa lolu hin najjaa waan hannaa waan zarafuudha amma waraanni amma Abiyyilleen hannaa fi zarafa dasee kee deemee waa hedduu zarafee deeme waan takka bu'aa ganda sanii fide hin qabu laala wanni akkasii akka duratti hin argamne akka qeeroo tokkotti
ammallee yoo kan danda'amu taate manni hidhaa walloo Oromoo kee jiru maqaa shaneetti ijoolleen ta'e jedhamtee marra hidhaa kee jirtu hidhaa san keessaa akka idana nu baasanillee abdiin qaba ammallee itti dhaabbadhaadha makiinaan tokkichi baada kana baada wanni baddee makiinaan tokkichi qawwee fudhatee karaa darbisiinaa akka hin dabarre amma dandeessan bakka jirtanitti wal jaartanii dhabamsiisuu qabdan. Namni tokko sirratti maa ugaa wal lolu takka irraan aanaa tokko narraa aanu jeetu wal oolaa malee anis irraan ana jechaa qofa odoo hin ta'in yoo irrallee aanamtan waan kana mokkoruu qabdan jee yaada. Hayyee ulfaadhu sin jenna maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin. Galatoomaatii salaama.